Kandina lole irranu. Daweerratti binya caffaaya qabballe. Waloo waliini. Duruu. Kandina lole irranu. Furseefi haxaanyi goota diinaanillee. Waloo waliini. Duruu. Kandina lole irranu. Nuti nama tuqnu yoo nu tuqan malee. Waloo waliini. Duruu. Kandina lole irranu. Himbaduu seenaan dirree boruu. Himbaduu karraayyaa magdalaa. Himbaduu geeffaa jabanoo. Himbaduu dhaloota tudhaalaa. Ilaa beekuu. Himbaduu seera lafaa waatoo. Akkas akkas. Himbaduu. Himbaduu dhaloota tudhaala ashama bom bom bom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu warroonni amantaa biraadha. Jirtu baga jiraattan baga sa'a kana geessan isiniin jedhe. Hordoftoota kee kabajamoo walitti deebineetii jirra viidiyoo addaatiin viidiyoo haaraa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Haga dhuma viidiyoo kanaadhaan afaana turaa isiniin jedha hordoftoota kabajamoo mee walloo waliin maammeessetu walumaa galatti milkaa'ee dhufuutti jira. Hamileedhaan eegaadha. Viidiyoo bareedaa bifa ajaa'ibaatiin tapha walloo keessa Maammee Se'id, Jamaal Hussein, Halimaa Hasan, Sa'ad Awwal ijoollee kana jechuudha kan irratti hojjetaatii jiru jechuudha. Haa ta'u malee warroonni gadilleen xiqqoo gadi jedhanii jiranii Maammee Se'id kana jechuudha. Namitti sirba walloodhaa gadi fidaati jiru jechuudha. An kana dhibe sirboonni jechuudha. Inni hojjetuu ture kun sababaa tureef yoo maal haa jennu kate waa hedduudha wallahi waa hedduu of keessaa qaba waan tureefis asirratti akkana jedhee isiniif hin himu. Walumaa galatti amma milkaa'ee dhufeetii jira. Xumuree jira viidiyoo saadhaa. Xiqqoo takkatti isin hafe yeroo muraasan booda isin bira ga'a. Eegaa anilleen immoo gama jechuudha chaanala kiyyaa kanaan naatoo wallootiin isin beeksisaa react isin godhee linkii isaadhaa yeroo inni gadi lakkise jechuudha. Yeroo sanitti yeroo inni gadi lakkise YouTube kiyya kana jala jechuudha isiniif kaaha. Linkii kana qabatanii dhattanii waan godhamu itti tumtanii akkuma ijoollee Oromiyaadhaa akkuma meeqa galchaa jirtan kuma dhibba meeqa miliyoona galchaatti jirtan kana jechuudha. Isa kanallee miliyoona galchuu qabdan jechuudha. Miliyoona inshallah. Tole jedhaabo. Mata kana yaake. Walumaa galatti jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaa jechuudha qabateetii dhufaatee jira. Taphni kuni jalaa hatame gara guruppii garagaraa TikTokii yoo isheente isuma ijoollee wallootilleen akka nama fayyadamu beektanii dhiiroo akka sirbi kun jechuudha. Akkasuma viidiyoon kun yeroo nama jalaa arge akka rakkina qabu akkasuma akka hamileen nama cabu hin beektanii. Kanaafuu hamilee hin cabsinaa ka darbee hamilee hin cabsinaa viidiyoo jechuudha kan of biraa qabdus ofuma biratti qabii haga inni yeroo achi inni post godhe online irratti agartan achi booda fuudha walii rabsaa laal karaaf hirriibaa kaasi karaaf hirriibaa kaasi kadeemu dhaabiiti waan godhamu goosisi sin jedha kun dhaamsa kooti. Walumaa galatti jechuudha mee viidiyoo saadhaa kana audio saadhaa kana jechuudha. Audiotu jalaa bayeetee jira jechuudha. Isa audio kana fuutanii gara gareelee garagaraa keessaa akkasuma immoo garee garagaraa keessatti jechuudha irratti share hin godhina mee of qusadhaa dhugaa. An nama hedduu dubbise TikTokii keessaan isaan achiin hedduu dubbise garuu namni nama dhaga'u akkasuma namni ni dongongoraa akka inni jalaa gadi bahee rabbi haa beeku isaa fi rabbi qofaatu beeka inshallah. Walumaa galatti jechuudha. Inni viidiyoo ajaa'ibaa qabateetii dhufaa jira. Viidiyoo ajaa'ibaatiin dhufaatee jira. Viidiyoo ajaa'ibaa kana eeggadha. Audioon isaadha immoo TikTokii yoo isheente WhatsApp yoo isheente dilatu jira jechuudha. Inni gana hojjeteetii dhufaa jira kilipii isaadha. Akkas hin badu Sheekh Hussein Jibreel. Imbadu seenaan Hasan amme Imbadu seenaan Hasan Rashide hordoftoota kiyya kabajamoo walumaa galatti jechuudha. Beezawee wanni isiniin jedhuu barbaadu
duraan illee kan na komatanii jiranii naatoo walloodhaa fuudhee sirba namaadhaa hatee ka jedhan jiran jechuudha. An telefoona kiyya keessatti jechuudha gonkumaa sirbi hin jiru ture. An ofii kiyyaa akkuma ati guruppii keessa jirtu kana guruppiilee garaagaraa keessa jira. Guruppii kana keessatti immoo ni dhageessa. Akkasuma immoo kan taanetti viidiyoo duraa keessatti isiniif haasa'ee jira jechuudha. Akka kanatti viidiyoon isaadhaa sun achi share godhamee walumaa galatti jechuudha. Wanni nuti godhuu qabnu artistii keenya kana dhugaa jabeeffadhaa isiniin jedha. Tanuma wanni biraa isiniin jedhu jabeeffadhaa artistii Muhammad Seekana jabeeffadhaa dhugaa. Inshallah jabeeffadhaa isiniin jedha. Jabeeffadhaa xiyyaa kana jabeeffadhaa. Sirba ajaa'ibaatiin dhufe sirbi kun garuu kan mucaan Ibroodhaa jedhu suni sanii wal fakkaatu garuu ani hin beekne sirbi kun jechuudha kan Ibroo kan jirti ijoolleen warqituu onneen dhalootaa miti la onneen bittaa miti onneen dhaloota ka jedhu sirbi tokko been turre torbaan kana jaalatamee akka ajaa'ibaatti jaalatamee jira. Sirbi sunillee kanaanillee wal fakkaataa mee ni laala isa kanallee jechuudha. Audio isaa agarree isa san immoo gana arguuf teenya viidiyoo isaadha jechuudha. Inni maammeedhaa kun yoo xiqqaate jechuudha yoo guddate guyyaan 2-3 bas sinii dhufa bifa ajaa'ibaa bifa bareedaatiin isin share godhuu hin irraanfatina akka ajaa'ibaa kanatti guddina jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo haguma tana an chaanala kiyyarratti chaanala naatoo walloo kanarratti isin dhageessuu kootiif Muhammad Sediinis dhiifama si gaafadha. Akkasuma akkuma namni beeksisa agarsiisan agarsiise malee ani illee gadi lakkisee akkasi jedheetti illee hin barbaadu. Akkati jechuudha haamilee cabdullee akka haamilee hin horanne hin barbaadu. Gaddi kan kee gadda kiyya jechuudha. Gaddi kan kee gadda kiyya. Gammachuun keetillee gammachuu kiyya inshallah. Walumaa galatti jechuudha. Kanaafuu isin viidiyoo namaadhaa share gootanii irraa garee adda addaa irratti jechuudha poostii godhuurraa of qusadhaa isin jedha walumaa galatti of qusadhaa. Inni viidiyoo ajaa'ibaatiin dhufaati jira. Viidiyoon kun jechuudha kan nafxeenyaa boochisu jechuudha. Agartanii mee audio kana jechuudha. Raayyaa jechuudha. Waa raayyaa akkasuma seenaa dabsan seenaa raayyaadhaa ka dabsan illee jechuudha. Kan maal isinitti hima duuba akkas jedhee isin hin agarta silaa viidiyoo kana akka ajaa'ibaa kanatti hojjeteetee dhufuu jira. Akkas naan jedhe wallaahi wal dubbisneeti turre viidiyoo ajaa'ibaa kan itti gammaddan isinii qabadheeti dhufaan jira. Xiqqoota kana obsaa jedhe xiqqoota kana obsaa naan jedhe wallaahi isin kijiboo osoo hin taane. Walumaa galatti viidiyoo ajaa'ibaa qabatee dhufaatee jira. أبشر فرمي وفي بدا أبشر kan diinaaf garaan irree. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon keenya kana fakkaata. Muhammad Seed sirba haaraan dhufaa jira. Haa jaati eeggadha waan qabdan akkana itti godhaa ilaal taaptaabii ilaal. Walumaa galatti naatoo walloo viidiyoo isinii qabateetee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti ni deebinaa inshallah. Viidiyoo biraatiin walitti ni deebinaa. Kan waan hin taane ja'aatee turtanis of qoorsaa dhaabbadhu achuma dhaabbadhu. Naatoo walloo nama akkasiitii nama akkasitti yaaddu miti. Akkasumas hin jedha jechuudha. Guddaa hin jedhu waa hunda gadi seennee hin goggoonu achumatti cuqqaalla. Subscribe, like, share, comment godhuu hin irraanfatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan jiraadha turtii gaarii.